Godina Arsii aanaa shirkatti jillitti gaafatamaa waajjira dhaabbata Dimokiraata Uummata Oromoo giddu galeessaa Obbo Abdulaziz Muhammadiin durfamu jiraattotaan simatameera. Oromiyaa bilisoomsuuf sirratti ummate goonni tamni ammeenyaan si himanii fi homaas hin gootu hamni sirkaa kooyaa maqaa kee qabnee faarsina diina halkanii guyyaa sitti duulu gaalloot gaannee eboo qarannee billaa wal lafarraa qaarsina atin tuqin nama kan si tuqe garuun dhiisin godhii qabi diina kee itti dhiisifteen bariisisen kennaa badhaasaa kan hundumaan tolte falmaa mirga namoomaa diina irraa qolte oduu kee dhageenya hudaa raadiyoo daandeedhaa OMN fa'aa daawwannee gumaa baasuuf jirra ijoollee keenyan daganne moonen jennu diinamaaf tuffanna tan dabarte seenaa gaaf tokko dubbannu haa jedha waan fedhan jechi maal gosa gooti sirkaan ilmaan sikkoo sanyii hortee mootii ofittiin dhiifti diina kee yoomuma siif gamte nuti ilmaan kee ifnee yoosuma dagatamte cinaacha lafa hayyuu fira leenjisoo diigaa lafee fi fira wayyuu lafa seenaa dhugaa dhombir gama kibbaalee biyya gootaa ilaala zuuleen gama kaaba roobee didaa siif kiibla bahaan saddiigaa daangessaa dhihaanis leemuu bilbiloo dachee saglan maddaa sadiin abbaa biloo biyya hayyuu saayinsii herreega barsiisaa Dr. Leensoo Gammadaa Boqqaa Anfooteef Goomaloo Sirkaa Koosii keessaa madda Baadoo Jaawii Maakkaanna Baabboo fi Zambaaba Skeeti suma lafaatiif kenne Rabbiin hundumaa faayeeti aartiidhaanis faayamtuudha wanta akka ajaa'ibaan nama raaju biyya guyyee fishee ziyaada Abdul Adam Hussein Jamaal Saanii Adam Taaju biyya kuusaa ifaa malkaa waaqanna waabel laga buutee uliinis qabna lafa daawwannaa turistii bosona baddaa seeroo bineensota mukaa gadansa bosona fideeroo jabbilee qe'ee keessa burraaqxu lukka kaatisaa fillaan qaaqxuu saawwan sangaa barooduu faradoo himuusa korma gadoodu ro'oota bobeetu maalessa walkidhu hoolota dorro walfeensa irratti ribu qamalee kolfitu jaldeessa bookkisu simbira waccu weellii lagarraa korrisu ijoollee baachuu dargaggoota qoosaa kolfaa wajjin bir qalbii nama dhoosaa qayyoota gama addaatu mukaa firaasa roobu urjiilee samii gadiyyaatu dameessaatii fi dorrobu calee badheessa margee abaaboo birraa urgaa'u sanyii mukkeen gaaraa biqiloota firiin isaa mi'aawu hurrii gaara seeroo soolee qabanii fuursaa gammoojjii biduu fi waajii qabbana ho'iseen nama fuursaa baddaa fi gammoojjii badda daree qabbanaa yeroof lafa filatamtuu meequma himakee kana nuti hin qoranne malee situ badhata albuuda kan qonneenuu mirkanaa'e barbaree fi absuuda asheeta bonaaf ganna akaayii fi waddii darbuu qamadiif xaafii boqqoolloon wal maddii wanta tokko keessatti wal bira facaafnee gosa sanyii hundaa hammaaramnee namoonni kee qareeyyii jiraannan lafa qotaa daabboo muratee baaduu unatee soora otaa namoonni kee qareeyyii jiraannan lafa qotaa daabboo muratee baaduu unatee soora otaa kanumaan goolaba kaaninis na haa gayu ilmaan waajii jaawii jilanni fi calayyuu jibbaaf boolla qonnee jaallaaf dhaanna keellaa horaa bulaa waggaa kuma turaa ilmaan bullaa lafoo caale ilmaan biduu akiyyaa fi heellaa barreessaa fi barreessaa gadiisha hejji